yoo rabbi achiin karaa kiraas geesseen beeytu ni beeytaa waan feete yoo qallatte amantii keetii irratti hin qoosin. Amma edaayyuu lafa dhahee du'ee dhabe wallaahi lazima akkana dhaabatarraa lafa dhahee sammuu edaayyuu lafa dhahee du'ee dhabe ummata na abaare na fakkaata. Abaarsi namaa uumaa wanti hin jiru garuu ni jiraami anamma waan fedhe yoon qallade amantiidhaan hin qalladun waan fedhe namaaf jee amantiillee hin jijjiiruan si galee Maaki akkam beektaa bar wallaahi ummata rooroo na baay'ise arrooroon jibbaa beektaa jiruma kiyya irratti maal jibbita lafa kanarraa yoo naan jedha rooroodhaan awwal shee. Amantiin musliimaa bar amantii qofaa miti bar tolchituudha bar tolchituu jireenyaa si galee tolchituu jireenyaati laa jireenya kan kee si galee haay wallaahi abbaan fedhe waan fedhe jawullee boru namni siif dhaabbatu hin jiru guyyaa qiyaamaa jechuudha. Waan ati har'a asitti hojjettee fi waan ati asirra gooteetu ibidda jalaayis najaasi baasa malee nama asii si arrabsu kanaa miti. Amma uummanni Oromoo rabbiin arrabsitee nu dhiifama gaafadhu jedhanii akkam jettareeti. Rabbi arrabsitee rabbi nu jala arrabsitee dhiifama nu gaafadhu jedhan. Rabbiin kan nama tokko qofaa miti rabbiin kan keenya hundaati bar. Rabbiin duuba ani nama rabbiin yoo waliin bu'an rabbi anaaf yoo waan rabbi jidduu jiru rabbiin dhiifama gaafadha moo nama dhiifama gaafadha. Nama gaafatu rabbi gaafatta malee. Akkana warra akkas jedhu maal jettame? Namni na siyaasii dhaamuu danda'an beektaa namni ilaal dallansuu rabbii badduudha ni beektaa. Kanumaaf namni keenya miira keessa seenaa ati garuu rabbii kan kee wallaahi sanuu baatii ramadaanaa baatii tanabar baatiin tanabar baatii waggaatti gista akka dhufte si galee waan rabbii nu jaalatuuf baatii tana keessa azaaba cufee hulaa jannataa banee akkasuma immoo sheexaana nurraa hidhee waan meeqa rabbiin keenya nuuf waa hedduu godhani beektaa. Kanaafuu baatii tana keessa wal arrabsuus waa hunda sunkaan rabbitti waan rabbii arrabsuu osoo hin ta'in bismillaahi hedduu ulfaatanii beektaa garuu ati du'aa'ee godhadhu rabbiin kafuuruu rahimi akka namaa hin jiru si galee. Rabbiin nama 99 ajjeesee dhibbatti guuttatee funi araarame. Hin beekamu rabbi kafuuruu rahimiin araaramuu danda'a. Inshaallah abdiin murru badiin ilmi namaa dilaa yaadhaa beeku hundinuu. Ani rabbitti hin sharrayne I think warri shirkii godhu sunuunuma jira. Anis rahmata rabbiitirraa abdiin muru jechuu barbaade gabaabumatti. Rabbi si haa araarama kadhadhu maaliif jennaan beekanii balleessuu fi osoo hin beekin balleessuun illee wal dhabdiin beektaa. Hayyee amma maaki okay an akkasi silaa. Warra na zollomeen arrabsee amantirraa na baasee har'allee eegaan deebi'ellee mallaqa miliyoona 5 guuranii fi deebisan jedhee na zollomu kana. Okay mee fadwa irra godhaa. Mana kan kee kalee modeen gadi dhufee sii barreessee calliste. Nama na dhaggeeffadhu maal jettee? Okay, ani asila akkasi warri wanni kun hoo dilii qaba. Ani bar fatwa kanaan jiru bara akkuma baleessa keetti si. Lala, mee akka maal nagaafattaan? La akka yaaddutti akkami. Warri agartee na arrabsee inshallah agartee amantirraa na baasee eefaan itti deebi'ellee agartee mallaqaan amantii gurguratee deebi'e jedhee kan riyaala takka namni naan kennin. La, dhaggeeffadhu sitti hima waan fedhellee nuti akka namatti waan feenellee namni kun waa hedduu nu godhuu danda'a. Namni kun nu daggaluu danda'a, nu miidhuu danda'a, nu arrabsuu danda'a, waa hedduu ta'uu danda'a. Garuu amantii rabbitti kafaru amantii jijjiiruu san bira ga'uun wallahi hedduu alaamaa qiyamaati sun hedduu ulfaatanii beektaa. Namni gaafa baddalamee rabbitti deemee booya
ربي خدت ربي يا ربي خيا وان خناني كنا إتي ربي تيمة مالي ربي راهن ديمو نمني سيقاليمي أبو ربي كن غفور رحيم بيتا أصو أكن نما نمي ربي تمنوتي برنامج توقع الدنيا كان رنجرو ربي غرو درجرو أكن ما تيمتي himata aka simide jedhalle sima wajji jiraata akkanumatti rabbiin si araaramu hunda keenyaafuu araaramu aamin mee du'aayi naa godhi makkush ganamallee rabbi si araaramu si qofaa miti anaafis atiifis si qofaa miti baay'isawee hunda keenyaafuu araaramu araarama isaa gizima hundaa hin gaafannaa rabbi si araaramu anaafis warra nu hordoffiifis rabbi nu araaramu ofirraa baasii maakidaa maaliif baasii jedhanii bakka nama tokko ni beektan hin dogongora inkwaan isinii ilma namaa nuti ilma namaati miti rabbiinu namaaf ni araarama rahmata isaatiin dubbataa jira rahmata isaatiin hafuura kana baasaa jira rahmata isaatiin jiraataa jira kanaafuu nuti immoo walitti hammeenya godhuu hin qabnu bakka dogongora isaa namni tokko dogongora isa raabbaratee dogongora isa raabbaratu isaati wanta tokko ni beektan jallina isaa keessatti yoo hafellee itti himi ni jirti bar itti himi fudhatee dhiiseen kaisa qabatti itti himi waanuma jiraati mire makkush bar rabbiin weetti ballee amantii wal barii jee isini galee soo amma akkasiiti ilma namaa yoo itti balleessitu ilma namaa rabbiin yoo itti balleessite araara irraa argachuu dandeetta itti dheessite ilma namaa garuu osoo waa itti balleessite si arge mataa sirraa kutaa beeke baangana rakko wallaahi amma nama meeqatti waa balleessine amma akkanatti kunoo garuu wallaahi dhaggeeffadhu haadha namaan arrabsinaa ani amma wanta addunyaa tanarraa jibbu keessaa tokko yoo jiraate nama haadha namaa xiqqeessu haadha namaan arrabsi wallaahi abshir arrabsu haadhaa du'aa arkiteetii bar nama tokko arra nuti kana kan dhalaltu bar haati teenya haadhaa du'aa qammasteeti si galee ila makkush maali beekta ummanni kun maana hubatuu dadhabe isaa ummanni silaa amma fakkeenyaaf ganaafillee jechuudha nama akka ganaa yeroo duraatti fuula garreemi yoo waan feete bar jannanni haadha miila haadha keessanii jala jira haadha teessanirraa du'aa fudhadhaa jaarabbiin keenya si galee garuu wanti ati beekuu qabdu tokko yoo jiraate na dhaggeeffadhu abbaa anaa hojii oolalti ana dhukkee narraa kaasi garuu nama sana irra tarte haadha nama sanii hin tuqin haadha namaa hin tuqin gonkumattuu haadha namaa hin tuqin yoo rabbi sodaatte haa. Abshir intu kullaa amma dura dabare gartee dogongora isa amma boodatiif immoo an sagantaa akkasillee hin qabu nama guddaadha garuu viidiyoo an jalqaba hojjedhe tokko argitee maakii mi'ati qabriteetiif. Dhugaa kama rabbi sitti argu viidiyoo sana argitee ati. Viidiyoo an jalqaba hojjedhee aslii madda argitee. Iki waatsaappii isa jirti mi haayee lubbuun illaan. Haina garee waanuma takkaa'u biiduma namni si waraabee cicarame faan arkee wallahi. Ati bara amantii islaamaa ati bar kafartee deebitee bar. Kafaree deebi'e guyyaa tokko halkan tokkoof guyyaa tokko keessa oole. Subhaanallah wallahi. Ma ana qofa kafareere akka Oromoo akka nama amma Oromoo keessaa akka kafare ana qofa. Nama sadii afur si kaasuu danda'a. Kun nama kofalchiisu garuu mee rabbiin hunda keenyaa kaatimaan waa tolchu. Maaki ati yeroo jalqabaatiif nama kafare anuma qofa argite? Nama kafaree nagarree jechuun muslima tahee badii balleessuu hijaaba uffatuu dhabuu wal arrabsuu numa jira garuu nama rabbii
arrabse takii rasuul sallallahu alaihi wasallam arrabse micoota ka qofa tiktok kana la tarqiisiinu azabamtee mana hidhaa turte gaafsan nama shahaadaa qabsiisan takkaan agarre muslimummaa keessaa ba'e mi'as jala barreessaa namni akkasii jira malee. ay wallahi rafadiyan subhanallah ay ummata kana wallahi okay akkasi yaabu ama nama manjirri maqaa yaamuun barbaachisu amma rafadiyan ya nama sadii fi afur kaasan amma na jalaa maqaa nama lamaa sadi maqaa kaasanii garuu maali beeta rabbi nu haadhiisu badiin rabbi balleessanii fi kanamatti balleessan wal adda ilmi namaa beeke garuu tola rabbi sirratti oolee yeroo kamuu dagachuun sirrii miti. Anu wallahi nama bar akkasittillee nama rabbitti yoonni garuu kan ji'a ramadaanaa keessa kabare bar maaltu nu dogoggorsiise jettame sheexaan illee hin dhame abbo ani sheexaan